Akkuma yeroo baay'ee sammuun kalaqaa fi kalaqaan hojjetamu Nikoolaa Teeslaa jireenya isaa guutuu dogoggoraan hubatame. Akkasumas akkuma artiistota gurguddoo hundaatti hojiin isaas erga du'ee booda qofa gatii qaba ture. Jireenya isaa iccitii humna ibsaa furuu fi karaa ibsaa namootaaf salphisuu barbaaduudhaan dabarse. Akka carraa ta'ee har'a Nikoolaa Teeslaa waan inni dhugumaan tureen waliin ilaalla. Nikoolaa Teeslaa motora AC, X-ray, raadiyoo fi hundi keenya mana keenya keessatti humna ibsaa fi elektirikii akka argannuuf sammuu duuba turedha. Teeslaan nama hundeessaa utubaawwan teeknooloojii ammayyaa utubee darbedha. Qophii keenya har'aa keessatti seenaa jireenyaa saayintistii lammii Sarboo Kirooshiyaa kanaa fi gumaacha guddaa inni damee elektiroomagneetizimii kanaaf walumaa galatti teeknooloojii fi saayinsii keessatti taasisee isiniif dhiyeessinee jirra. Turtii gaarii. Seenaa jireenyaa Nikoolaa Teeslaa. Nikoolaa Teeslaa Juulaay 10 bara 1856 magaalaa xiqqoo hamma Kirooshiyaa jedhamtu Ismiiljaan keessatti dhalate. Ijoollummaa isaa irraa kaasee mallattoo sammuu, fedhii beekuu fi kalaqa adda ta'e agarsiisuu mul'isaa ture. Mana barumsaatti herreegaa fi walumaa galatti saayinsii irratti faayidaa guddaa agarsiiseera. Haa ta'u malee yeroo barnootaan wanti hundi gaarii ta'e fakkaatutti wanti lubbuu isaa galaafachuu danda'u tokko ni uumame. Teeslaan umrii isaa waggaa 17tti dhukkuba koleeraadhaan akka malee dhukkubsate. Yeroo dhukkubsatee lubbuun isaa balaa irra jiru kanatti Teeslaan yoo fayyee gara yuunivarsiitii injinariingii isa gaarii ta'etti akka isa erguu abbaa isaa gaafate. Booda irrattis inni dhukkuba kana mo'uu danda'ee abbaan isaas waadaa isaa eegeera. Kanarraan kan ka'e bara 1875tti Nikoolaa Teeslaan umrii isaa waggaa 19tti yuunivarsiitii pooliiteeknikii Giraaz Oostiriyaatti argamutti barnoota isaa jalqabe. Akkasitti ture seenaa saayinsii keessatti sammuu gurguddoo ta'an keessaa inni tokko kan uumamuu jalqabe. Yeroo qo'annoo kanaa fi yeroo beekumsaa taateewwan elektiroomagneetikii gadi fageenyaan yommuu qorachaa turedha. Yommuu kanas yaadni tokko keessa isaatti guddachuu jalqabe. Humnii fi elektirikiin nama addunyaa kanarra jiru hunda bira gahuu ni danda'a? Gaaffiin kun jireenya ogummaa Teeslaa bara baraan mallattoo taasise. Teeslaan bara 1881 erga eebbifameen booda gara Viyeenaatti imaluun dhaabbata bilbila biyyaalessaa keessatti hojjechuu jalqabe. Garuu dandeettiin isaa yeroo dheeraadhaaf waan hin mul'anneef dhaabbata Edison jedhamu kan Paaris jirutti qacaramee hojiitti seene. Achitti illee anniisaa gurguddoo addunyaa keessaa tokko ta'us osoo hin hubatamin hin hafne. Sababa kanaan hooggantoota keessaa inni tokko xalayaa gorsaa ofii isaatii Toomaas Edison kan waajjira muummee isaa Ameerikaa irraa dhaabbaticha bulchaa tureef ni barreesse. Edison amanamummaa dargaggeessa kanaa yeroo hubatu Teeslaan akka isaaf hojjetuuf ni affeere. Teeslaanis bara 1884 gara Niiworkitti imale. Haa ta'u malee wanti jalqaba hariiroo barsiisaa fi barattootaa ta'a jedhamee yaadamee seenaa keessatti waldhabdee guddaa saayintistoota gidduutti uumame keessaa isa tokko ta'e. Edison nama teeknooloojii addunyaa irratti barbaachisaa ta'ee fi daldalaa hundeeffama kalaqa gurguddoof itti gaafatamummaa qabu ture. Garuu Teeslaan kanaan kan hin sodaanne waan ta'eef adeemsa Edison tokko tokko gaaffii keessa galchuu irraa duubatti hin jenne. Saayintistoonni lamaan iigoodhaan walitti bu'uun daldala keessatti waraana yeroo sanaa jedhamuun beekamu ni jalqabani. Bal'inaan karaaleen humna elektirikii ittiin dabarsan lamatu jira. Kaarantii kallattii fi kaarantii jijjiiramaa jedhamu. Tokkoon isaanis isa tokko qabachuun isa biraa mormuu jalqabanii. Kallattiin kaarentii elektirikii kallattii tokko qofaan akkuma balaqqeessaa waan anniisaa xiqqoo sochoosuuf akka gaariitti itti fayyadamu.
Fakkeenyaaf ampoolii fi ibsaa qabsiisuun isaan tokko. Edison mala humna dabarsuu isa kana leellisaa ture. Garuu Teeslaan daangaa isaa hubatee kaarantiin wal jijjiiruu akka caalu ni mirkaneesse. Kana keessatti elektirikiin kallattii lamaan kan socho'u yoo ta'u, anniisaan guddaan fageenya guddaa irratti akka darbu taasisa. Kaarantiin jijjiiramaa kaarantii kallattii caalaa humna guddaa qaba. Akkasumas Teeslaan yeroo giriidoonni elektirikii magaalotaaf humna dhiyeessan kaarantii jijjiiramaa akka fayyadaman sirrii ta'uu isaa yoo mirkaneesse illee, Edison garuu maqaan isaa akka hin banneef Nikoolaa Teeslaa salphisuuf ofuma isaatiin ni murteesse. Sababa kanaan Edison Ameerikaa keessa naanna'ee Teeslaa maqaa balleessuu eegale. Kaarentiin wal jijjiiruun balaa qaba jechuun hanga bineensota elektirikii tuqsiisutti illee gahee ture. Kunis Edison $50,000 liqii Teeslaa isarra jiru kaffaluu akka diduu kan taasise yommuu ta'u, Teeslaan carraa ofii isaa barbaaduuf dhaabbaticha gadhiisee akka ba'u ta'e. Kanarraan kan ka'e Teeslaan bara 1886tti yeroo umuriin isaa waggaa 30 turetti dhaabbata mataa isaa Teeslaa Electric Lighting and Manufacturing jedhamu ni hundeesse. Isa keessattis motora kaarentii elektirikii namoota hedduudhaaf humna gatii salphaadhaan kennuu danda'u hojjechuudhaaf karoora jalqabe. Kunis xiyyeeffannoo investorotaa kan hawwate yommuu ta'u, dhuma irratti garuu kalaqawwan Teeslaan hojjechuu danda'u shakkuu jalqabanii dhaabbata mataa isaa keessaa isa aariyanii. Kana jechuun Teeslaan waggaa tokkoof Niiwuorkitti hojjetaa ta'ee hojjechuu fi piroojeektii isaa itti aanuuf kaffaltii kaffaluu qaba ture. Isa boodas qusannoo isaatiin of danda'ee motora kaarantii jijjiiramaa kalaquu danda'eera. Isas bara 1888 dorgommii elektirikaal injiinaringii irratti ni dhiyeesse. Kunis yaadota elektirikii gurguddoo biyyattii keessa jiran irratti fedhii beekuu isaanii kan kakaase yoo ta'u, kanaafis dhaabbata guddaa Westinghouse Electric and Manufacturing Company keessatti hojjechuu danda'eera. Achittis deeggarsa daayirektarootaatiin bara 1893tti milkaa'ina guddaa argate. Humna bishaanii Naayagaaraa Foolsi irraa argamu motora kaarantii jijjiiramaatiin fayyadamuun magaalaa Buffaloodhaaf humna ibsaa kenne. Teeslaan teeknooloojii elektirikii guddisuu itti fufe. Ibiddi dhoksaa bara 1895tti laaboraatoorii isaa guutuu barbadeessus kalaqa lakkoofsa hin qabne hojjechuu danda'eera. Fageenya irraa to'annoo raadiyoodhaan to'atamuu isa jalqabaa, raadiyoogiraafii fi raajii X-ray isa jalqabaa, qorannoo, argannoo fi kalaqa isaa itti fufuun gara paatantii kalaqaa 300 gahee ture. Guraandhala 7 bara 1943 kutaa hoteelaa Niiwuork keessatti umrii waggaa 86tti dhukkuba maayokaardiyaal infarkshin jedhamuun kophaa isaa du'ee argame. Haala kamiinuu yoo ta'e bara jireenyaa isaa keessatti xiqqeeffamee ilaalamus guddina teeknooloojii ammayyaa galmaan ga'uu keessatti hambaa har'aa nuuf baay'ee barbaachisaa ta'an hedduu dhiisee darbe. Argannoo fi kalaqni Nikoolaa Teeslaa harki caalaan isaa erga du'ee booda gatii hin arganne. Garuu Teeslaan sammuu saayinsii guddaa bara keenyaa keessaa tokko hin turre jechuu miti. Kanaaf namoota gumaacha saayinsii fi walumaa galatti hawaasaaf gumaachan keessaa isa tokko. Motora AC kallattiidhaan magaalota gurguddoodhaaf humna kennuun hin danda'amu. Kanaaf Nikoolaa Teeslaa seera bu'uura ammaa qopheessee hojjeteera. Niwukilaraa, qilleensa, haayidroolikii keessatti kooyilii naanneeffachuun humna elektirikii argachuu irratti hundaa'ee humna ibsaa mana keenyaa, industirii fi daandii keenyaa akka ga'u dandeessisee jira. Raajii kan hin arganne ta'us Nikoolaa Teeslaan nama jalqabaa raajii fudhatedha. Akkasumas Teeslaan qorannoo damee elektiroomagneetizimii irratti godheen balaa raajii X-ray nama irratti fayyadamu akeekkachiisuu fi gabaasuu danda'eera. Raadiyoo
Yaadni raadiyoo kan kalaqee Maarkoonidha jedhu sammuu namootaa keessatti hidda gadi fageeffatee jira. Dhugaan jiru garuu Maarkooniin kalaqa isaa tokko tokko qofa osoo hin taane yaadicha mataa isaa kan Teeslaa waan fayyadameef manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets paatentii raadiyoo kanaa yeroo dheeraa dura Teeslaadhaaf kennuudhaan xumuruu danda'eera. Hiikni kun qabu ifadha. Addunyaa guutuutti qunnamtii kan dandeessisee Teeslaa yommuu ta'u, haala kanaanis raadiyoo konkolaataa keessaa, bilbila akkasumas bilbila mana keessaa akka hojjetamaniif Teeslaan bu'uura guddaa ta'eera. Itti fayyadama ampoolii foosfooraatiin Niikoolaa Teeslaan humna elektiriikii bakka adda addaa lama osoo meeshaa fiizikaalaa kaarantii dabarsuu danda'u gidduu isaaniitti hin barbaachisin raabsuu danda'eera. Ismaartifoonii, ATM, biruushii ilkaanii elektiriikii, meeshaalee dhaabbataniif pileetii chaarjii, konkolaataa elektiriikii chaarjii fi kan kana fakkaatan seera bu'uura Teeslaan argate irratti kan hundaa'anidha.